Ijoollee amaarri kun naa rabsimu na faarsimee naa hima yaabo waan inni naan jedhin wallaale amaarri kun naa rabsimu. Allahu Akbar. Ummata qashtii akkam jirtu nageenyi koo baraadhaa bakkuma jirtanitti shaashambaa jedhee simbiraa gawwachaarra kun chaanaalii Burqaa Entertainment dha. Torban kana viidiyoo simboarsu jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheera. Viidiyoon amma jalqaba irratti argitan kun qabiyyee keenya sagantaa har'aa keessatti akkasumas viidiyoo biraallee kana keessatti qabadheen isiniif dhiyaadheera. Haga xumura qophii keenyatti akka nu faana turtan affeerramtaniittu. Warreen chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatan subscribe, like, share gochuun akka nu jajjabeessitan isiniin jechaarra. Warreen maatii taatanii dura jirtan immoo like gochuun haga xumura qophii keenyaatti akka nu daawwattan isiniin jenna. Kun chaanaalii Burqaa Entertainment dha. Ijoollee amaarri kun naa rabsimu na faarsimee naa hima yaabo waan inni naan jedhin wallaale amaarri kun naa rabsimu na faarse meena tolzalatti waa barreessi jedheeni kana falfala afaan isaanii falfala qubee biyya Israa'el irraa dhufte fakkaata. Allahu Akbar. Oh, no, 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 no. Hordoftoota Burqaa Entertainment viidiyoon kun akka simboarse abdiin qaba. Egaa viidiyoo jalqabaa irratti dhiiroo namichi kun na faarse moo na arrabse jedheeti egaa viidiyoon jalqaba irratti argine suni na kolfisiiseerasi baay'ee na gaddisiiseerasi. Hin jedhamu namaan sooshaal miidiyaa kana irratti egaa kun waan salphaadha waan hedduu jedhama. Waan gaariif yeroo hunda waan fayyadamnu tokko waan gaariif yoo goone namni illee irraa barata rabbiin illee ni jaalata. Yeroo hedduu arraba hin taaneen wal arrabsuurra waan gaarii oduu itti fayyadamne. Ispeeshaalii TikTok irratti sakandii ammasii sana irratti egaa amma reefu TikTokiin daqiiqaatti dabale malee waan sakandiin guunne keessatti ergaa hedduu dabarfachuu waan dandeenyuuf yeroo hunda waan gaariidhaaf oduu fayyadamneen jedha. Egaa asirratti innis immoo deebiseet maal godhee egaa fan gochuuf fakkaata ta'u yaa dhiiroo mee laalamee walumaanii ani inni jedhe walumaan laalla ammas irra deebineeti. Namittiin falfalaan kun na arrabsite moo na faarsite mee na laalaa jedhe. Mee isinis mee walumaan alaallee deebinu mee kana. Ijoollee amaarri kun naa rabsimu na faarsimee naa hima yaabo waan inni naan jedhin wallaale amaarri kun naa rabsimu na faarse meena tolzalatti waa barreessi jedheeni kana falfala. Egaa asirratti egaa nunis waan sun exaggerate gochuu dhiisneeti waan gaariif oduu fayyadamne yaadeeduun qaba. Egaa warreen viidiyoon kun isinitti tole egaa like, subscribe, share gochuun akka nu jajjabeessitan isin jenna. Ammas viidiyoo hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Kun chaanaalii Burqaa Entertainment. Kapsoo galmaan gaanii, kapsoo galmaan gaanii, soo galmaan gaanii.
Hordoftoota Burqaa Entertainment viidiyoon har'aaf qabadheen isiniif dhiyaadhe asumarratti xumuramedha. Torban viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nama torbanii nunaa jedhu nagaatti.